Declaration of Independence, for me, is one of the best pieces of writing. Namni cufa walqeexa sababi murabbi walqixxe godhawum khanaaf mirgna murra fudhachuun qabna qalubbuun jiraachuu mirg walabummaaf gammachuu argachuu ilmi nama kamu goonfachuu qaba. The Declaration of Independence adoolessa furbarkur torbaatama furi President America Sadeesso Thomas Jefferson namichi lafa keessee haaraw kan hin tolcheen dubbi bar kolonii khalmaan nama beef qabeenyaaf sanyi isaaniitiin qoodamanitti miidhamanii waan irreebdhaaf fakkaata. Defame, dehumanize, then destroy, diafurii jechuu ikatxennu yakku namu marramul qof balleessu ab John Milton Chivingitan kud saddeed diddami tokko kud saddeed sagaltama afurii jiraate inni tokkichum khana maqagaru afurii yaamama the Methodist Minister Mason and the mass murderer umerratak sarena mumma dhowwani jeesaan the politics of Machiavelli khitaabi saxa prince jedha keessa diin kan kee katxennu yakku namu marramul qof balleessu. Duguk sanyi Rwanda khanami million tokko bayang qiyama nazi khajawshoti million jatnya taman qofa don taane waram Balkan ibjimlaano baso thoman ka guster Armenia tbarbado fachuf khesat tilman makana walgatabat kill this cockroach barbare yo kham bararo tamballe suqamna gaf balle subarbadil manama barbare yo khanil bisko tajecho isan sare hatto din dalnamati awanis khanaf badu qaban warraks butam khabar kum lamaf qani sadet regalun Ethiopian falasam Machiavelli khanjala galmawno jegalt banda junta grisa shane for maqale rargam fudate maqayo khanjecho tarabso muras activistoti motuma bibulcho jechum bilsignan qabsaw toromo yo khawar yad san radtetini matkesa samuras turan khan sar Ethiopia jedamune dudugugam shane jedamum baye nyatame grisa jechun heddu tidajera kharta junta jedun Ethiopia matafitu fu warana jert. A bloody jacket, some rope used to tie the victims, shoes worn by a Sunday school boy. The haunting remnants of a brutal massacre in a village in northern Ethiopia's Tigray region. Waggotan soddoma andura dibilis baasaan uummata Tigray jechuun TPLF qabsoo waggotan 17 targi waliin godheen dibilisummaa Oromooti wal dhabe jennaan Oromootiin to'achuuf garee tokko ijaarraati. Maqaalee OPDO jechuun baasee Oromiyaa keebbaas gareen tun bakka bu'u malee wamuruu qixxa malee qixxeef deebisu malee gaafachuu akka hin dandeenye warri garee tan keetu deddeebiirra gabaaw. Waan iddoo adaamaa tolchitan barum keessan sun baratu OPDO keessatti qabdu baay'ina adaamaa wagodhaman TPLF sodaatanii. Look, Karor dabaaf cubbuu khamaqa master plan iddaw godhaati magal finfinne hektar kum shantama fur ragar million tokko qabxi tokko tol guddisuun Oromoo lafisarraa xoomni jedhuun bulchiisi mootummaa Duwaayi harra hoote miseensicha TPLF hoogganama OPDO bobbaasuun magaalaan akka sulultaaf bishooftu sabbataaf duukaame holotaaf hamboo dabalatee aanaalee baadiyyaa 8 Karor quttum isaanii kee galfachuun nyaapha irratti ijaarratanii butumirra dhaabbachuu waraqata barreeffatan boroo Din qabba battee gat dhaadanno jettuun barattooti Oromoo manneen barnoota sadarkaa olaanoo of yuunivarsiitii waan akka kee baratan dheeffatanii ofalmaanii loltooti General Samora Yunus rasaasa bokkaa barattoota harka duwwaa lafofiiti falmaturan irra roobsanii ijoollee Oromoo dhuqa qaarisuun dubbi balleessan. Oromia region where students and others have been demonstrating. Akkuma mari allaatti dooti lafumaan baanan qabsoo adhooftuu uummati Oromoo waggoottan afurii fadu gargarin kutin godhee wayyaaneen baqattee maqalee galte. OPDO leen ergamurreer guuttol guddaati kaadireen OPDOleen mootummaa duraan isaan guddisar maambaa sabaaru qofa sontaane hayyoota Oromoo Baqqalee Garbaati hangi Ziqeel Gabbisaa Jawaar Mahammadiiti hangi Daawud Ibsaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaati hangi ajaja waraan bilisummaa Oromoo kumsa dirribaa yookaan jaalmarroo facuf dabalata ajaj Maqalee irra fudhatan jechuun busheessite uummata biraggati dabsee waraanni jechoota jechuun Cold War hajaallowwan ganama TPLF fi OPDO durii yookaan bilxiginnaa majidduu jalqab wagga lamaan bood qawwee walti gurrachuu filmaan nama lafa jees maqballeessiin aktiivistoota mootummaa biibulchuu muraasaan Facebook irra jalqabdalleen babal'achuu miidiyaa idilee irratti mamuu eegalte qeessii waraan erga abbaan gadaa duuleebbees sheekii loleeyyame paasteriin duulmale jedhee qabaa dhaqanii dadhabaan The Declaration of Independence seerri Ameerikaan jaarraa 18ffaa keessatti tumachuun jalqabdi Itoophiyaa jaarraa 21ffaa keessa cabuun ilmaan nama maqa kijjiba
Black Junta Shanif Banda jedhuna damsamurrat argamte. Imal Abiy Ahmed Ethiopia gudditti jaaru ojir rolma prosperity gospel if Machiavellian princes define, defame, dehumanize and destroy. Khitab siyasa Niccolo Machiavellian khabar khudani shan kudani sadi barre fam